السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخاتو برتو تساو صوني في برسيسو ميخا اسم كان هند غيسا بيه جنتا همارا في داجير لكي سري وارا كنا يزم مدت برتو نمانا قوتو قاعتي بيه جنتا وجي مناتي نسيني قودا في دا ديما راجير كسيقا برتو نولي يدو بيتا التيادني قولات ايس تم مقالا كسيدي ديرو مكة جرتي ديرو مدينة جرتي ديرو مسجد خيزة جرتي بيه جنتا ديرو قوتاني دچي تنخرا جلا جرتي لاتا نموغا شيخة روتين تباديني دوغانو مقاينان قدو بين قلتف قادرو منوتكا بشيخة بيه جنتا نوفي داجين مجان دبي فهمي غيزة هايا بروتي biyya jannataa fida jeen nagarree barsiisaan barattoota isaatiin baruu waan akkanaa fida baruu biqiltuu akkanaa fida baruu meeshaalee akkanaa fida jeeti yookaan maqaalee waan akkanaa fida jee hojii manaa hojiin gaa hojii daree hojii manaa jedhi jirtee mire baruuneen fide jeen mucaan baruu biyyee geesse eessaa fuudhee geessanii beektaa biyyee hirphaa ummaa isaa jalaa hammaaree geesse. bakka ummaan isaa dhaabbattu eesaa biddeennan yaa barsiisaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam aljanna tahta aqdaami lummahaat jannanni hirpha haadhaa jala jiraame hirpha ummaa haadhaa jala jiraame sanirra dhaabbadheetiin ummaatiyya jala wara hammaaree fiti jeen akkasi shayni irraa gammadee fataha allahu alayk rabbiin ilmiin si haa banu ilmin dassi haa gootu ilmin si haa gammachiiftu ji'eeni du'aa'i godheef balaa wa rabbi dhuguma jannanni hirpha hummaa kan tanteetii jala jira ummaa tantee salaamtaadhaan jecha gaggaariidhaan waan isiin feetu isiidhaa godhuudhaan isii wajji mari'achuudhaan isii wajji taphachuudhaan gagammachiisuudhaan ummaa tantee jannatarraa bitadhu odoo addunyaarra jirtu du'aa isii godhuudhaan yaa rabbi hamma umrii siidhaan haa dheereyse hamma waan gaarii akkaan kaddamuu danda'u yoo waan qabaannellee du'aa godheef garaagarummaan jaalaltii haatinii fi ilmoon jaalatan garaagarummaan jen nama tokkootu ummaa isaa duudarra fuudhee akkan akka abaadhatti xawaafsisaa bar duuda fuudhee nama guddaadha sani sheekha dhufee bar yaa sheekha jeen amma ummaa tiyyatana kunoo duudattiin fuudhee duuda yaabbadhee ba'adhee xawaafsisuudha jira haqa ummaa tiyyaan gaggeessine naan hin geessine jeen duuba isiinis duudattiin na deemte anis duudattiin deemeeni duudattiin na deemuun siidhaatee fi duudattiin deemuun kiyya tokkumaa miti jeeni bir la akkasii miti jeen akkamitti ennaan ati keeysatti hefadhee osoonee fi anin diloyne osoon anin dadhabne osoon hin ta'abamne silaan irraa duute jechuu qalbii yaaddaa jeen rabbumas harka hogguunee fi ummaan namarra guddattee dulloomtee waan taate akkamiin imaana qabu beektaa numa hin jenne malee qalbiidhatti alhamdulillah gartee eega ijaas dhabdee miilaas dhabdee nama guddaas taate eega odoonee na dileessitee abaarsisiidha abaarsaan ilmaan kiyyaas illee itti aartee warra kiyyaas akka malee waliin gartee hamtuudhaan inkaartaadhaan nuun hin kunne eega nu fireen qalbii keessanuma jirti ji'en jechuu isiin ammoo gaafa duudarra si deemtuun san jiruu ta'e fadhaati ati immoo du'a siidhaa fadhaatii rabbi si harkaa jiin jechuu saniif hamma feete jaalalti tante taate irra isii jaalattuu fi isiin si jaalattu san walitti hin qixxooytu jannanni khofla sii keessa jira jannanni gammachuu sii keessa jira jannanni khidmaa sii keessa jira jannanni tajaajila sii keessa jira ummaa teetti dhiyaadhu bohaarsi sheekoo akka isiin gaafa duraa si wajji haasaawaa si guddiftee hamma hiraata gootu diroo bai cichaa diroo raasanii nagarre gaafa aannan raasan san narraa rafin abalu bai
hiraata ta'i abalu boo'ee ba'i mucaan kee oo'ee ba'i akkana godhatteeti si taphachiisaa hiraata dura akka ati irraabde laaqana dura akka ati karaa biraan deemne akkasitti si guddisaa turte akkasitti haasaa oseedhaan hifatin wajjiniin kobloon hifatin arra atee fi warra teknooloojiidhaa taate arra kuttee ifii gaditti akkasitti gadi ilaalin isuma gartee teknooloojii silkii mee maqaa nama naa baasisiin jettu santu si kana dee santu si kana argamsiisuudhaaf addunyaa irratti si argamsiise eega isiin kutte sheenaa godhuurra arra osoo nefi jirtu jannanni hirpasii jala jiraa beekii